Kun Sekondii Waliif TV daawwattoota keenya humni waloo biyyaalessaa fi nageenyaadha kaleessa ibsa miidiyaaleetiif erganii tarkaanfii humnoota finxaaleeyyii irratti fudhatu cimsee kan itti fudhatuusaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa kaleessa gareewwan faannoo kan to'ataman kaan immoo kan ajjeefaman yeroo ta'u magaalaa Finfinnee keessa jiraattonni jiraatanis naannoo isaanii akka eegan humni waloo kun cimsee akeekkachiisee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaadhaa barattoota ogummaa adda addaatiin barsiisaa ture 778 guyyaa har'aa kana eebbisiisee jira. Yuunivarsiitichi har'aa barattoota 26 digirii sadaffaa barattoota 350 digirii lammaffaa fi 402 immoo digirii jalqabaan eebbisiisuu ragaan yuunivarsiitichaa argame ni mul'isa. Itoophiyaan namoota miidhaa saalaa raawwatan galmeessuu eegalte. Itoophiyaan namoota miidhaa saalaa raawwatan hojiirraa dhorkuudhaaf galmee eegaluu kan ibsite yoo ta'u qorannoo Itoophiyaatti waggoota muraasa dura geggeeffameen dubartoota biyyattii waliigalaa keessaa harki 35 kan ta'an miidhaa saalaatiif akka saaxilaman ibseeti kan inni jiru. Eertiraan dhalattoota Tigraay 46 hidhaarraa gadhiisifte. Namoonni 46 kunneen Eertiraa keessatti mana hidhaa Baarentuu jedhamu keessa yoo xiqqaate ji'a 2 hanga waggaa 1 oliif hidhaatti dabarsanii jiru. Iraan Israa'eliin haleeluu akka maltu Ameerikaan beeksiftee jirti. Ameerikaan akka jettutti hojjettoonni baasii Ameerikaa magaalota Yerusaalem, Tel Aviv yookaan immoo Baarsebeen alatti sochii akka hin taasifne himtee jirti. Odeeffannoon keenyas kana.